mul'ata Yohaannisiin baraa irraa mana keessanittis akkasiin waan kana dubbiftaniif yeroo waan kana wajjin dabarsitan abdiin godha. Torbanarraa amma lakkoofsa 8tti isa jiru ilaalle arrammoo 9 kaanee yoo dandeenye amma boqonnaa 2 lakkoofsa 7tti deemuu yaalla. Qabxiin nuyi guddaa kaafne waa'ee isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu isaa walii wajjin ilaalle torbanarraa deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu isa lammataasaa isa tokkoffaa dhufeera. Nama ta'ee dhufe isa tokkoffaa nama ta'ee bifa garbaa uffatee dhufe kaayyoomtiin dhufee fi gatii cubbuu ilmaan namaa baasuuf dhufe salphina waan jedhamu sadarkaan isaa utuu gadi nafini isa dhumaa salphatee namni kamuu sanni salphatu gadi salphatee rakkina namni kamuu rakkatu caalmaatti gadi bu'ee rakkatee cubbuu ilmaan namaa hundumaaf gatii baasee du'ee du'a keessaa immoo ol ka'ee du'a keessaa immoo ka'ee gara mirga Waaqayyootti akka inni macaafi qulqulluun keenya wangeelonni arfadhiichisaniitu nutti himu. Amma immoo waldaan wanti isheen eegaa jirtu deebi'ee dhufuusaa isa lammataati jechuudha. Isa lammataa isa xumuraa. Isanni biyya lafaa guutummaatti mul'atee dhufu iyyuu akka isaan argan torbanarraa walii wajjiniin barre jechuudha. Bakka akkaan ba'aa biiftuu beelixa biiftuutti yeroo mul'atu namoonni akka arganii dhufaatii isaa isa lammataa sana nama hundumaatu arga jechuudha. Walfaanuma taatee sana nama hundumtu arga. Akka aduun amma iddoo tokko dukkanaa iddoo tokko dhi'u sanatu hin taane walfaana aduunis yeroo sana hojii ishee dhaabdi ji'is urjoonni hundumtuu hojii isaanii dhaabu fuulli isaa akka aduudhaa ibsa sababa ta'eefi ifa fuula isaatiitu biyya lafaa guutummaatti walfaana ibsa. Kanaaf namoonni hundumtuu dhufaatii ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos warri amananis warri hin amannes hunduma isaaniitu arga jechuudha. Yeroon suni namoota warra isatti namanneef yeroo boo'ichaa, yeroo wawwaannaa, yeroo sodaa guddaati. Biyyi lafaa guutummaan irra qomaa uumamni iddoo isaanii gadhiis hojii isaanii dhaabanii wanti hundumtuu jeeqamaa waan ta'uuf guyyaan sun guyyaa cimaadha jechuudha. Isa dura garuu dhoksaatti waldaa kiristaanaatiif akka inni dhufu immoo walii wajjin ilaalleerra. Xiqsiisaa inni yoo dubbisuu baanne iyyuu dhoksaatti waldaa kiristaanaatiif hin dhufa. Akkattuutti nan dhufa inni jedhu suni isanni waldaa kiristaanaatiif dhufuudha. Waldaa kiristaanaatiif yoom dhufa yoo jettani anytime dhufuu danda'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Sababiin isaa wanti kaa'amee jiru mallattoon sun hundumtuu waan raawwatamaniif waldaadhaaf inni dhoksaatti dhufee waldaa isaa fudhatu suni yoomuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa akka misirroo dhirsa ishee eeggattuutti yeroo hundumaa qophooftee isa eeguun ishee irra jira. Yeroo irribaa yeroo waan biraatti dabarsuun ishee irra hin jiru jechuudha. Yeroo kamiinuu gooftaan ishee dhufuu waan danda'uuf. Isanni dhoksaatti waldaadhaaf dhufu warri gooftaatti du'an dura ka'aniitu warri jiraatti jiran immoo geeddaramaniitu hamma libsuu ijaatti qilleensa irratti Kiristoosiin simatuun Kiristoos isa dhoksaatti dhufu sana biyya lafaatu argamiti dhoksaadha waan ta'eef biyya lafaa guutummaatu argamiti. Miilli isaas lafa kanarra hin hojjetu. Dhufaatii isaa isa lammataa miilli isaa lafa kanarra hojjeta. Sani dhoksaatti dhufu garuu miilli isaa lafa kanarra hin hojjetu. Dhabamuu namootaa duwwaa beetti biyyi lafa. Dhabamuu namootaa. Waajjirri poolisiidha yookaan 911 yeroo sana baay'ee tajaajilanaquun isaa hin oolu jechuudha. Ni kaan mucaa koon dhabeedhaan, ni kaan haadha manaa koon dhabeedhaan, ni kaan abbaa manaa koon dhabeedhaan, ni kaan hiriyaa dhabeedhaan, ni kaan hojjetoota baay'eetu hojii dhufuu dide namni baay'ee miisii ta'e jedhama. Tarii balaan baay'een isaa uumamuu hin danda'a jedhanii turatti walii galu. Namni xiyyaara konkolaachisaa yoo butame xiyyaarittii waan isheen taatu yaada. Namni baasii oofaa yeroo yoo inni butame wanta inni ta'u yaada. Namni tireena oofu yoo inni butame wanta inni ta'u yaada. Konkolaataatu konkolaachisaa yeroo yoo butamne konkolaataan waan isheen ta'u yaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf balaan baay'een isaa uumamuu danda'a. Namni hin dhabama, hin argamu, wanti mul'atu, wanti biraan hin jiru. Namni akkas jedhee namatti himuu danda'u hin jiru. Tarii namoonni waldaa dhufanii waa'ee kanaa baranii biyya lafaatti deebi'anii waan akkasii dhageenye jedhanii hin yaadatu yoo ta'e hin beeku. Kanarraa kan hafe informationiin tokkoyyuu hin argamu jechuudha. Inni kun egaa yoomuu ta'uu danda'a sababa ta'eef waldaan kiristaanaa qophaa'utu ishee irra jira. Waldaan butamte jechuun kakuun haaraan hin cufame jechuudha. Ajandaan Waaqayyo ormaa wajjin hin qabu inni kan Israa'elii wajjin jalqabee utuu kan Israa'elii hin fixini
fidee waldaa gidduu galchee inni kan waldaa kun yeroo cufamu Israa'el wajjin bara muraasa itti fufaa bara muraasa Israa'el wajjin qabu sana erga fixee booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufe jechuudha. Yeroo inni deebi'ee dhufa isaa sana irratti namoonni du'aa ka'an hin arginu macaafa qulqulluu keenya keessa. Yeroo waggaan 1,000 jalqabu garuu warri immoo erga waldaan butamtee booddee warri amanan akka isaan ka'an immoo hin agarra yeroo san. Waggaan 1,000 sun yoom ta'a dhufaatii isaa fi waggaa 1,000 sana gidduu yeroo mamii jira macaafa qulqulluun wanti nutti himu hin jiru. Garuu isuma dhufu sana lola Armaageedoon booddee waggaan 1,000 akka itti fufu beenna sirni isaa akkam akka ta'u garuu macaafa qulqulluun diteelii isaa wanti nutti hime hin jiru. Garuu sanni deebi'ee dhufu sana qulqulloota ergamoonni dhufanii golee arfanii akka isaan walitti qabaman butamanii iddoo tokko dhufu miti. Ergamootaan walitti qabamanii dhufu malee dhufaatii isaa isa lammataa sanni biyya lafaa guutummaatti mul'atee dhufu sana. Ergamootatu golee arfanitti ergamanii golee arfanii namoota fidu akkamittiin akka isaan fidan hin beekoni. Ergamaan tokko nama tokko baata ta'ee 10 ishee baata ta'ee hin beeku. Garuu ergamootaan walitti qabamanii dhufu eessatti walitti qabamu yoo jettanii Kiristoos Yesuus gaara ejersaa irratti Yerusaalem keessatti gadi bu'a sababa ta'eef kan namni walitti qabamus Yerusaalemuma keessatti. Erga mana jedhee sarraatti hin darba. Kanaaf wantoota kana beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Jijjiiramuu yeroo inni dhufu sana qulqulloonni akka isaan jijjiiramanis macaafa qulqulluun nutti himu waldaan yeroo dhuftu akka nuyi jijjiiramnee Kiristoos duukaa deemnu nutti hima. Warri sun garuu ergamootaan warri dhufan sun garuu akka isaanii jijjiiraman wanti nutti himu hin jiru. Namoonni waggaa 1,000 Kiristoosii wajjin moon utuu hin jijjiiramin kan mo'an jiru. Waggaa 1,000 sana utuu hin jijjiiramin. Kanaaf seexanni yeroo hidhaatti hiikamu isaaniin ka'ee waldhaalchisa. Warri jijjiiramanii waldhaalchifamuu hin danda'an isaan. Anis illee. Bara keessa dhannee yeroo gallu lammataa chaansiin ittiin ergamoonni cubbuu hojjetan achi keessaa nu baasan hin jiru. Lammataa chaansiin ittiin namni kufee cubbuu hojjetee keessaa bahus hin jiru. Chaapteriin cubbuudhaan cufamu walitti qabame. Ameen jedhaa ka. Kanaaf yaaddoon hin jiru jechuudha. Mukattiin isheen jalattii sana waldhaalchiftees hin jiru jannata sana keessa mukundumtuu hin nyaatamu sana itti galu sana keessa. Haaleluyyaa. Cubbuu amma duwwaa irratti mo'uudha malee kana booddee xaaxaasee finneetu bara baraan jiraanne jechuudha. Isinitti hin tolu. Okay, boqonnaas lakkoofsa 9 jalqabna. Olkaanee dhaabbannee dubbisnuu macaafa qulqulluu kan lakkoofsa 9 kaasee akkeedha. Ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessa mootummaa keessa obsaan Yesuusii wajjin hafuu keessas isinii wajjin nan hirmadha. Dubbii Waaqayyoo duukaa wanta Yesuus dhugaa ba'e duukaas waanan bu'eef biyya bishaan keessaa ishee Aaximoo jedhamtu tokkotti nan geeffame. Guyyaa isaa guyyaa gooftaa jedhamee beekametti ani hafuuraan guutameen booddee kootiin sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu tokko dhaga'e. Sagalichis waan argaa jirtu kana akka macaafa ta'utti caafi. Isas waldoota kiristaanaa mandara Efesoon, mandara Simirina, mandara Pheergaamoon, mandara Tiyaatiraa, mandara Seerdees, mandara Filadelfiyaa, mandara Laadoqiyaa jiran 7 fi ergii jedhe. An sagalee dhaga'ee isaa anatti dubbatu ilaaluudhaaf yemmuun galagalees baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 nan arge. Baattuu ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqeetiinis qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataasaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbii in calaqqisa. Iji isaa akka barbadaa ibiddaati. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessaa baqfamee ifuuti. Sagaleen isaa akka sagalee uursaa bishaan baay'eeti. Harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7, afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara lamaanii qalametu ba'a. Fuulli isaa akka biiftuu saafaa hin ifa. Yemmuun isa arge akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa mirgaa narra kaa'ee hin sodaatini. Inni duraa, inni booddee sana. Inni jiraatus ana. Takkallee du'een ture. Amma garuu kunoo hamma bara baraatti jiraachuuttan jira. Du'arratti balbala iddoo warra du'anii banuu irratti ani gooftummaa qaba.
ammas wanta amma ta'uuf jiru wanta kana booddee ta'uuf jirus isa argite caafi hiikaan urjoota torbanii harka koo mirgaa keessaa argite akkasumas baattuun ibsaa warqee irraa hojjetamanii torban dhokataa ture. Amma garuu urjoonni torban ergamoota waldoota torbaniiti. Baattuun ibsaa torbanis waldoota torban sanatti hin hiikamu jedhee ameen. Ani Yohaannis jedha, abbaa barreessi Yohaannis akka ta'e beekne jechuudha. Obboleessa keessan nuun jedha. Ergamaadha namichi kuni waa'ee isaa waan baay'ee kaafnee haasofne akkatti seensaatti akkatti lixaatti nama macaafaa kakuu haaraa keessaa macaafota 5 nu barreesseedha. Bartuu isaa gooftaan hin jaallata ture jedhee of waamanni bartuu isa gooftaan jaallata ture ofuma isaa akka itti waama. Nama kanatu obboleessa keessaniin waldaa keessa yeroo dhufnu nu hundumti keenya obbolaa akka taane beekuutu nurra jira. Akka carraa ta'ee namni biyya geggeessu nu gidduu yoo dhufe obboleessa keenya malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Namni waraana ajaju ulfina guddaa qabu yoo dhufee taa'ee obboleessa malee waan biraa miti waldaa Waaqayyoo keessatti. Dhaadhaan namni akka Biil Geets waldaa kanatti ol galee waaqessuu danda'a yoo ta'e yookaan waldaa kamiinuu yoo dhaqee obboleessa. Tajaajiltoonni gurguddaan warri akka Yohaannis ergamaa Yohaannis kun warra akka obboleessa keenya ergamaa Phaawulos yoo ka'an nu gidduutti obboloota malee waan biraa miti. Kanaaf nu hundumti keenya waliif obbolaadha jechuudha. Namni homaa hin qabne miskiinni obboleessa keenya obboleettii keenya. Namni hammam barate hamma fiixeetti barate yoo jiraate ogummaa Gibxi hundumaa barate waa'ee Musee Macaafa Qulqulluun yeroo dubbatu. Namni ogummaa biyya lafaa guutummaa barate yoo jiraate obboleessa keenya. Namni fidela lakkaa'uu hin dandeenye waldaa keessa yoo dhufe obboleessa keenya. Sanyiin kamiif qomoon kam waldaa kiristaanaa keessa yoo dhufe obboleessa keenya obboleettii keenya. Waldaan akka ittiin beekuun see baay'ee barbaachisa. Sadarkaan garagaraa waldaa keessa namaaf hin jiru. Kiristoos waldaa keessatti mataa waldaa kiristaanaati. Nu hundumti keenya bu'aa dhannaati. Waan nannaa hundumtu immoo iddoo isaa dhaabateetu waan hojjechuu irra jiraatu hojjeta. Bu'aa dhannaa keessaa kam caalu hin jiru. Akkuma onneen keenya barbaachiftutti bu'aan dhanna keenya inni kan biraanis inuma barbaachisa. Kanaaf Phaawulos ergamaan Yohaannis maal jedha? Ani obboleessa keessaniidha. Nu hundumtu walii fi obbolaa apostolic movement waan jedhamu tokkotu ka'e. Inni tajaajiltootaaf sadarkaa guddaa kenna akkuma warri kaatolikii hoopii isaaniitiif iddoo addaa akka isaan kennan. Sadarkaan isaaniif amantoota gidduu akka jiru warra apostolic movement jedhan kun gaafa kaanis isaanii nuuf amantoota gidduu sadarkaan jiraachuutu irra jira jedhan. Namni taa'ee gaaffii nu gaafatu irra hin jiru. Amantoota gidduu teenyee waaqessuun nurra hin jiru. Dhufnee ergaa Waaqayyoo isaanitti dabarsinee deemuutu nurra jira. Jedhaniitu muuvimentii sana kaasan. Muuvimentiin sun baay'ee wayi muuvimentii hamaa ture. Waaqayyo muuvimentii hamaa ture muuvimentiin sun. Baay'een beekaan anaan iyyuu gara sanatti naaf eeranii waan ta'e waa'ee waan sana. Tajaajiltoota keenya gurguddaa baay'ee isaanii immoo qabate. Sadarkaan hin jiru Kiristoos Yesuus hamma miilla bartootaa dhiqutti isaanii wajjin jiraata. Isaanii wajjin ciisaa, isaanii wajjin ka'aa, isaanii wajjin dhugaa, isaanii wajjin nyaata. Isaanii wajjin hojjeta, wal keessa jiraatu, wal caalmaan isaan gidduu hin jiru ture. Kanaaf waldaan waldaa ta'uu yoo ishee barbaachise waldaan akka kanatti hin jiraachuutu seera jira. Rakkina keessattis immoo akkuma isin rakkina keessa dabartaniin anis rakkina keessan darba. jedha Yohaannis. Yeroo kana barreessu iyyuu rakkina guddaa keessa jira Yohaannis. Rakkina guddaa iddoo Phaaxmoo jedhamtutti gatameetu iddoo sana jira. Phaaxmoon kun biyya Giriik keessa kan isheen jiraattu daseetii xinnoodha yookaan immoo biyya bishaan gidduu xinnoo tokko. Biyyattiin kun daseetiin kun gara waggaa 6,600 jiraattee jedhameetu yaadama. Iddoo sana namni hin jiraatu dhaqaniitu hidhamtoota dhaqanii gatu namoota yakka gurguddaa dalaganii
du'umtu iyyuu isaanitti xinnaata warra jedhamanii yaadamtuudha kan achitti gatu. Du'i namatti xinnaachuu beektu. Biyya kana waggaa 100 faa namatti faradu. Waggaa 300 faa namatti faradu. Yakka isaati. Reeffa maal godhu jedhanii. Garuu mataa namaatti wanta yaadamu wanta ta'u sana ilaala. Waggaa 300 hidhamtadhanii yeroo manni murtiitti murteessu wanti inni godhe suni wanta du'a iyyuu hin darbachuudha. Umurii namaa hin darbachuudha yakki isaa sun. Dubartii tokko narki yeroo tokko ugariin sun hojjetu. Tuna taasiftuutu harmee kootu kaasanii isa seenii duuti jedhee edaa baay'eedhaan duuti. Waa'ee edaa si maaltu rakkisee namatti gaafatamummaa itti dhaga'amuudhaan baay'ee jireenya koo jijjiirtu nan jira. Namatti gaafatamummaan itti dhaga'amuudhaan yeroo dhukkubsatte sana keessa hospitaalli horii gurguddaa ishee irratti baase. Naa oolchuu garuu hin dandeenye. Horiin sun immoo inni manni yaalaa baase suni namoota baay'eef hin barbaachisa. Horiituun qabaadhee wanti hin godhu jalqaba gatii harmee koo irraa baasuudha. Baay'ee na dinqeena. Namoonni akka itti yaadanis jiru jechuudha. Harmeen koo yaalamtee fayyuu isa isheen dadhabde sana liqii hospitaalaa ishee irra jiru sana baasuun barbaadaani. Namoonni itti gaafatamummaa itti dhaga'amu waggaa 300 jedhanii gaafatti murteessanii maalan waggaa idda booddeen du'aa jedheenni sun itti gaafatamummaan itti dhaga'ama yoo ta'e waa'ee balleessaa isaati yaada. Kanaaf namoota akkasii namooti du'i itti xinnaate jedhamtu dhaqanii Phaaximoddoo jedhamtu kanatti gatu. Phaaximoddoo jedhamtu kanatti dhaqanii gatu. Maqaan biyya kanaa Leetoo jedhamti turte tu Phaaximoon jedhamin turte. Leetoo jedhamti turte intala mootii tokko dhaqee iddoo sana daawwatee maqaa iddoo sanaa geeddareetu maqaa sanaanii waamamte. Garuu macaafni Yohaannis mul'anni Yohaannis achirratti barreeffamuun poopulaarii godhe deeseetiisa. Kanaaf Yohaannis kana rakkina dubbii waaqayyootti jiraachuu isaarraa kan ka'e isa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'e sana duukaa deemuu isaarraa kan ka'e namni kun jiraachuun irra hin jiru jiraatti rakkatee du'uutu irra jira dhaqanii achitti gata. Wanti nyaatamu hin jiru, wanti dhugamu hin jiru, abidda wanti jedhamu hin jiru. Iddoo sana abidda qabsiifachuu hin dandeessanii, abidda lafa fuutanii qabsiifatan hin jiru. Akka isa durootu abiddi hin jirreetti yoo deebitan malee. Inni galee manni keessa jiraatan hin jiru. Akka beektonni tokko jedhanitti ofii isaatiitu muka walitti fuudhee citaa walitti qabee waa tokko godhatee keessa jiraachuu danda'an namni kun. Warri kaan immoo protekshinii addaa godheef waaqayyo jedhanii immoo warri tilmaaman jiru. Yaadoo malee wanti nuyi beeknu hin jiru. Garuu achi keessatti kenneef kana Yohaannisiif. Ani obboleessa keessan rakkina keessattis jedha. Rakkinni jira. Ergamaa yoo taatanis hin rakkatu. Faarfatu rakkina keessa dabalu. Lallabaa akka gootii yoo taatanis rakkina keessa dabalu. Rakkinni jira. Hin jiru yoo ittaniyyuu jira hin goomsina. Rakkina keessa yeroo nu itti dabarru jira. Kanaaf olee qophaa'uudhatu rakkinni hin dhufin. Rakkina keessa darbutti dubbii waaqayyoo nyaannee jireenyi keenya gooftaa keessatti jabaachuutu irra jira. Rakkinni sammuu keenya gararraa ta'u nuyi baachuu hin dandeenye baay'ee isaa nutti dhufu. Akka jedhee garuu ergamaa Phexros rakkinni akka biddaa boba'u yommuu isinitti dhufu yoo isinitti dhufe hin jiru. Yoo dhataanaan dhufuu danda'a, dhufuu dhiisuu danda'a. Yommuu isinitti dhufu jechuun dhufuunsaa hin oolu. Rakkinni sitti yeroo dhufu garuu maaliin godhin jira hin dinqisiifatinaa. Sawaa'ee keessatti gooftaa ganuu mitiif, sawaa'ee keessatti gadduu mitiif, sawaa'ee keessatti gungumuu mitiif. Sapiraayizii iyyuu hin ta'inaa. Maatamitti dhufe kunuu hin jedhinaa. Beekuutu isin irra jira jechuudha. Rakkinni inni akkamii? Inni akka abiddaa boba'u yoo isinitti dhufe iyyuu. Rakkinni akka abiddaa boba'u dhufuu danda'a. Kanaafi obboleessa keessanii rakkina keessattis jedha mootummaa waaqayyoo keessatti mootummaa waaqayyoo eeggachuu keessattis akkuma keenya jechuudha. Akkuma nuyi fiilii goonutti fiilii godha. Akkuma nuyi gaddi nutti gadduu danda'a.
obsaan Yesuusii wajjin hafanii eeggachuu keessatti akkuma keessanii ani hafuura qulqulluun nama guyyaa 50ffaatti guutameedha kuni ergamoota 12 keessaa tokko kuni namni kuni utuboota warra sadanii keessaa tokko kuni moota warra 12 keessaa iyyuu warra adda ta'anii wanta warri sagaliin agarre kan Kiristoos itti agarsiise namni kuni isuma keessaa iyyuu qixxeessaatti namni macaafa qulqulluu keenya keessaa mul'ata akkasii argee hin jiru mul'ata akkasii argaa yeroo kana barreessu garuu ani cichanii Yesuusin duukaa ciniinnatanii hafuuttis akkuma keessanii ani akkan buusee dhiisee adeemu wanti na godhu waan baay'ee jira biyya bishaan gidduu akkasii keessatti caafamte kudhan irraa guyyaa isa guyyaa gooftaa jedhamee beekametti ana hafuuraan guutamee booddee kootiin sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu nan dhaga'e guyyaa gooftaa inni jedhu kun sanbata guddaa irratti wadeegatu beektonni macaafa qulqulluudha guyyaa gooftaa sababiin jedhameef Yesuus Kiristoos kan inni dhalate sanbata guddaadha jedhameetu yaadama ragaa macaafa qulqulluu hin qabne sababatiif yaadama kan inni du'aa ka'es guyyaa sanbata guddaati sammuu macaafa qulqulluutu nutti hima yaadamuu mitin sirriitti guyyaa sanbata guddaati kan inni du'aa ka'e jalqaba torbanii jedha sanbata guddaa nu macaafa qulqulluu jalqaba torbanii saandee guyyaa aduudha jechuudha hafuurri qulqulluun kan inni gadi bu'es guyyaa dhumaa sanbata guddaa kana kanaaf guyyaan kun guyyaa gooftaati erga gaafa sana dhalate erga gaafa sana du'aa ka'e ta'eeti erga gaafa sana ammoo ol butame ta'eeti gaafa inni ol butames gaafa sana jedhamee yaadama erga immoo hafuurri qulqulluunis gaafa sana gadi bu'e ta'eeti guyyaan kuni guyyaa gooftaati jedhama tarii guyyaan kun guyyaa sanbata guddaa ta'a jedhamee yaadama sanbata guddaan garuu sanbata miti sanbati sanbata duraadha akkaataa kakuu keessatti Israa'eloonni kan isaanitti waaqayyoon waaqessanii sanbati waaqayyoo jedhamee waaqayyoof kan addaan ba'e guyyaa sanbata duraati isas kan nutti himu wangeelota arfan kakuu moofaa keessaa guyyaan kam akka ta'e hin beeku sanbata koo eegaa jedhee dubbachuu waaqayyoo malee kakuun haaraan wangeelonni arfan garuu sanbata guddaadhaan guyyaa jalqaba torbanii waan jedheef sanbati immoo sanbata duraa sababa ta'eef sanbata duraa iddoo awwaalaa nanne sanbata namni waan tokko iyyuu hin hojjetu karaas hin deemu sababa ta'eef isa nutti hima utuu ayyaanaan hin fayyine taanee nu keessaa naafis hin ka'e namni tokko mootummaa waaqayyootti hin galu sababiin isaan dhumti keenya sanbata cabsinee jira anaan na dinqaana abboommii kurnan keessaa abboommii isa tokko cabsineetu ayyaana moo ignoorii goona falli keenya maanni amma ayyaana ignoorii goona akka ayyaanaan fayyine dhibba hin beennu yoo ta'e isin abdiin qabnu jechuudha anaafis hin duwwaa mitiif namooti kiristiyaanonni haqa biyya lafaarra jiranu abdiin qaban jechuudha kanaafuu horee waldaan kiristiyaanaa ayyaanatti deebi'utu irra jira abboommota arfan keessaa isayyuu waaqaaf nama gidduusa jiru keessaa tokko guyyaan sanbataa kakuun haaraan yeroo dhufe garuu Yesuus Kiristoos waan hunduma isaanirraa fuudhee inni ittiin kasasame inni tokko iyyuu sanbata ture sanbata eegu jedhan sanbata cabsaa sanbatatti dhukkubsataa fayyisaa sanbataan kana godhaa sanbataan sana godhaa wanti Yesuus Kiristoos ittiin kasasame inni guddaan isa waan tureef ilmi namaa gooftaa sanbataati Yesuus gooftaa waan hundumaati haleluuyaa furiin keenya Yesuus Kiristoos maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u kanaaf guyyaan kun guyyaa sanbata guddaa ta'a guyyaa sanatti hafuuraan guutame yoo hafuuraan guutame guyyaatti mul'ata argu kanattitu tun guyyaa gooftaa sana keessa jiru guyyaa gooftaa sanatti tun waa'ee gooftaa yaaduu tun dubbii waaqayyoo mediteet godhaa jiru utuun isa waaqessaa jiru utuun kadhata keessa jiru utuun rakkina hundumaa irraanfadhee gooftaa keessa lixee jiru hafuuraan guutame guyyaa 50ffaa irratti hafuuraan guutame namichi kun hafuuraan guutamuun yeroo guutameera jennee waan tokko akkinu itti gaafannu sirrii miti akkinu itti deebifnu sirrii miti hafuuraan guutamte jettanii yeroo nu gaafatanii eeyyee jenna yoom yeroo jedhanii gaafa akkasii ni gaafatu sirrii miti ni gaafatamu sirrii miti hafuuraan guutamuun yeroo hundumaati
si'a meeqa keessa deddeebi'ee nutti hima macaafa mul'ata Yohaannis kan yeroo akkasitti immoo hafuuraan guutameera yeroo akkasitti hafuuraan guutameera ergamoonni hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti guutamaniiru hojii ergamootaa boqonnaa 4 irratti guutamaniiru gara boqonnaa 7 moo 8 keessa ammas deebi'anii guutamuu yeroo hundumaa hafuuraan guutameen sagalee guddaa sagalee malakataatanii dudduuba kootii dhaga'e. Sagalichi waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti caafi naan jedhe. Ergasii booddee immoo waldoota kiristiyaanaa biyya Eeshiyaa keessa jiran 7 immoo ergi anaan jedhe. Maqaa waldoota sanaa toora galcheera har'aa jalqabnee isa baraa deemna sababa ta'eef isa keessa ilaallu. Lakkoofsi 12 ani sagalee dhaga'een isa anatti dubbate ilaaluudhaafani galagalee. Dudduuba isaatiin dhufe jechuudha sagaleen sun. Kan hafuura keessatti taa'ee yaaduuti ta'e akkasumatti yeroo inni yaadu iyyuu sagalichi karaa dudduuba ta'ee hin beeku. Yemmuun galagalee baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 argee. Ibsaa miti baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame ni argee. Gara boqonnaa tokko gara dhumaa isaatti lakkoofsa sadhumaa lakkoofsa 20 irratti natti fakkaata yeroo hiiku kana waldoota 7 jedhee waldaan warqee irraa kan hojjetame baattuu ibsaatti gadi ishee fakkeeffamtu baattuu ibsaatti warqeeni qulqullummaa ishee agarsiisa waldaan qulqullummaatti jiraachuutu seerra jira qajeelummaan nuu lakkaa'ame qulqullummaa garuu itti guddataatu adeema. Jireenyi keenya yeroo hundumaa battalatti taane san nuu lakkaa'ame sababa ta'eef bum qulqullootuma jedhamne toloota jedhamne jechuudha. Qulqullummaan garuu bultiidhaan dubbii Waaqayyoo yeroo dubbifataa deemu jireenyi keenya gooftaa keessa yeroo lixaa deemu wanti nun alaa ofitti galchine kan ormaa kan ta'e hundumtuu nurraa citaa jireenya Waaqayyoo keessa galaa deemna jechuudha. Yeroo kamiini hamma ayyaanatti guddataa deemnutu jireenya keenya irratti inni sun bal'ataatu adeema. Qulqullummaa agarsiisa. Duwwaa miti warqeen suni gati jabeessa ta'uu si agarsiisa waldaan. Gatiin ishee fuula Waaqayyoottis fuula namootaattis guddaa ta'uusaa kan inni nu agarsiisu. Baattuu ibsaa sana gidduu ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqee qoma isaatti kaa'atee ture jedha. Baattuu ibsaa 7 argee. Baattuu ibsaa sana 7 gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko utuun ishee gidduu deddeebi'uun argee. Yeroo hundumaa Iyyasuus Kiristoos waldaasaa gidduu jira. Raajonni si'a tokko hin jiru Waaqayyoodhaan itti nutti himu hin sobu. Isinitti himuu jala muree cubbuun hammam yoo jiraate iyyuu waldaasaa keessa jira Yesuus hamma see waldaa taate maqaa isaatiin jechuudha. Maqaa isaa gara duwwaa. Efesoon jaalala ishee isa duraa dhiifteetti Iyyasuus garuu ammayyuu naanna'aa jira. Laadoqiyaanii qabbanooftuus miti gubaas miti bu'aadhaa. Jireenyi ishee gadheedhaa nagaa nan guuttadhe himan fedhu barsiisan fedhu maaloonu nan barbaachisu jetteetti badhaadhummaa biyya lafaa lakkaawwatteetti garuu ammayyuu ishee gidduu jira. Hojiin kee guutuu ta'ee nagarree ati du'aadhaati waldaatti hin jedhee ifatu qaba. Garuu ammayyuu ishee gidduu jira. Barsiisi sobaa isaan gidduu guutee barsiisi warra Niqolaawwataa warri qaban jiru barsiisa Bala'aamii warri qaban jiru barsiisa Elzaabeel duukaa warri bu'an jiru ammayyuu garuu Kiristoos waldaasaa keessa jira. Isheen ejjituutti fakkeeffamtu Elzaabeeli barsiisa see waldaa sana keessatti gadhiifteetu ammayyuu inni waldaa sana gidduu naanna'aa jira Yesuus. Tidabaleni diesa galata gara keessa Tidabaleni diesa galata gara keessa Tidabaleni diesa farfana gara keessa Tidabaleni diesa farfana gara keessa